Har'a kan ilaallu waa'ee wanta suura irratti argitanii kanadha. Naannoo keessanitti maal jettanii akka waamtan beekuu baadhus gaarii daa'immanii yookaan konkolaataa daa'immanii jennee waamuu dandeenya. Beebii wookeredha manni kun afaan Ingiliffaan. Gaarii daa'immanii fi itti fayyadama isaa ilaalchisee maal beekuu qabna? Faayidaan isaa maali? Miidhaan isaa maali? Kan jedhu kan maatiin beekuu qaban akka armaan gaditti qabadhee jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Ani Dooktara Birraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Maatiin hedduun egaa akkuma beektan almost maatii hundi jechuudha. Keessumaa daa'ima jalqabaa taanaan daa'imni isaanii yeroo jalqabaaf yeroo inni ka'ee deemuuf jedhu yeroo inni miila fuudhu arguu baay'ee hawwu. Eelaan deemee eelaan miila fuudhedhanii akka baay'ee amileedhaan eegan yookaan saffidhaan eegan beekamaadha jechuudha. Yeroo daa'imni ka'ee dhaabbatu, ka'ee miila fuudhu. Hawwii kana immoo dafanii arguuf jechuun akka inni ka'ee deemu dafanii taasisuuf jecha yeroo ammaa kana maatiin hedduun gaarii daa'immanii fayyadamuun kan baratamaa dhufedha. Akkuma suuratti argitan kana dafee adeemuu yookaan immoo fakkeenyaaf akka inni lafa bu'ee dhoqqee fa'aa of hin xureessine kana fayyadamuun komini ta'aa dhufeera jechuudha yeroo ammaa kana. Daa'imman yoomii eegalanii gaarii daa'immanii fayyadamuu danda'u kan jedhudha gaaffiin jalqabaa. Daa'imman umurii kamii jalqabanii gaarii daa'immanii fayyadamuu danda'u? Daa'imman gaarii fayyadamuun dura tokko mataa isaanii qabachuu danda'uu qabu. Mataa isaanii of danda'anii ol qabachuu qabu. Kan immoo kan isaan taasisan ji'a 4 boodadha jechuudha. Akkasumas gaarii sana keessa yeroo dhaabbatan miilli isaanii lamaan lafa tuquu danda'uu qaba. Rarra'uu hin qaban. Mataa isaanii sirriitti qabatanii gaarii sana keessa immoo yeroo keenyu miilli isaanii lafa tuqa taanaan fayyadamuu danda'uu jalqabuu dandeenya. Kanaafuu akka waliigalaatti egaa akka waliigalaatti akka bareejitti gaarii daa'immanii yookaan konkolaataa daa'immanii daa'imman umurii ji'a 4 hanga ji'a 16 gidduu jiraniif qophaa'a. Ji'a 4 dura mataa isaanii sirriitti qabatanii ji'a 16 booda immoo keessaa bahuuf jedhanii kufuu danda'u. Keessaa ba'anii deemuu fedhanii yeroo hidhatan kufuu danda'u, miidhamuu danda'u. Kanaaf umurii ji'a 4 hanga ji'a 16 gidduu kan jiraniifidha kan inni qophaa'u jechuudha. Akkuma argitan kana daa'imni kun amma miilli isaa lamaan lafa ga'ee jira. Akkasumas immoo mataa isaa qabatee jira. Of hin miidhu jechuudha yeroo as keessa jiru. Mee faayidaa isaa immoo ilaalla. Maal fayyadaa? Akkuma beektan egaa akkuma hundi keenya yaadnu hedduun maatii kan isaan fayyadaman kana yeroo deemuu jalqaban yookaan yeroo deemuuf jedhan kufanii akka isaan of hin miinedha. Kufanii akka isaan of hin miine yeroo deemuuf jedhan. Kana qofas osoo hin ta'in ijoolleen xixiqqoon daa'immanii dhaqaniiti waan isaan miidhu tokko qabu waan ta'e ofirratti kuffisu of miidhu jechuudha. Yeroo akkasii immoo yeroo gaarii kana keessa taa'anii gaarii sana dhiibanii gaafa achi ga'anii akka itti qaqqabanii waan sana tuqan hin qaban keessa jiru waan ta'eef. Akka isaan of hin miine taasisuufidha tokko. Akkasumas inni garbiraan akka isaan gargaarsa nama biraa malee sosocho'uu danda'anii fi naannoo isaanii ilaalan isaan taasisa. Bakka dirree yookaan ruumii bal'aa keessatti achi keessa keenyee yoo dhiisne gargaarsa nama tokkoo malee asiif achi ruumii sana keessa bakka sana keessa deemuu danda'u jechuudha. Amma yeroo biizii ta'ee jiru namni tokko achi keessa kaa'ee daa'imni sana keessa dhaabatee asiif achi adda addaatti naannee socho'ee naannoo isaa eksploor gochuu danda'a. Gaarii kana keessa waan dhaabbataniif akka deemuu shaakalan isaan jajjabeessa jedhama. Haa ta'u malee yeroo baay'ee ijoolleen gaarii keessa dhaabatan waan addaa kanneen kaan irra dursanii hin deeman. Inni faayidaan guddaan inni biraan gaarii daa'immanii wantoota qalbii daa'immanii hawwatan hedduu waan qabuuf guddina sammuu isaanii cimsuuf akkasumas miira arguu isaanii sissiyeessuuf gaariidha. Gaarii daa'immanii kanarra fuuldura isaarra wantoota ittiin daa'imman taphatan wantoota halluu adda addaa qaban macaawwacha adda addaa qaba. Kun immoo wantoota qalbii isaanii hawwatanidha. Ittiin taphatu. Kilaasikaalii fa'aa qabaachuu danda'a. Sagalee adda addaadhaa kan dhageessu kan qabu hin jiru. Kun immoo viizuwaal stimuleeshin isaaniif guddina sammuu isaaniif gaariidha jechuudha. Akkasumas ofitti isaan hawwata waan ta'eef ittiin taphachuudhaan biizii ta'u maatiin yeroo kana
yeroo xiqqoo boqochuu barbaadan yookaan yeroo xiqqoo akka daa'imni ofiisaa of danda'ee taphatu barbaadan achi keessa kaa'uun daa'imni of danda'ee taphata jechuudha. Akkuma argitan kana daa'imni kun hirkatee jira. Garamittiyyuu kufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf daa'imman akka kufanii of hin miine akka isaan naannoo isaanii asii fi achi socho'anii ilaalan ni taasisa jechuudha wanti kun. Mee miidhaan isaa immoo maalidhaa kan jedhu immoo ilaalu. Miidhaa akkamii qabaa kan jedhu. Tokko gaarii keessa dhaabbachuun wanta taa'anii hin qaqqabne bira waan ga'aniif keessa waan dhaabbataniif meeshaa wayii qabanii ofirratti kuffisuu yookaan jigsuu danda'u. Inni garbiroon daa'imman yeroo dheeraaf yoo kana fayyadaman osoo ciisanii asiif achi hin gaggaragaliin, osoo garaan ciisanii asiif achi hin gaggaragaliin akkasumas osoo hin daa'imiin waan darbaniif qaamniif jabinni maashaa qaama isaanii deemsaaf isaan barbaachisu hin jabaatiin waan turuuf kanneen kana hin fayyadamne irra kanneen ofuma isaanii lafa daa'imanii waa qabatanii kaanii dhaabatanii deeman irra yoo kompeer goone yoo waliin madaalchisne ilaalle dandeettii ofiin deemuu xiqqoo boodatti hafuu danda'u. Warri kaan waggaa tokkoof ji'a tokko baattuu kaanii deeman warri kun waggaa tokkoof ji'a lamaffaa ji'a sadiif akkas xiqqoo boodatti hafuu danda'u xiqqoo. Kunis sababa jabina maashaadha. Daa'imni yeroo garaan ciisee asiif achi daa'imu maashaan isaa kun kan naannoo qolee naannoo ciqilee irreen fa'aa kun hin jabaata. Yeroo kana immoo dafee deemuuf isa gargaara jechuudha. Kana malees as keessa yeroo dheeraaf kaa'anii turuun kana keessa yeroo dheeraaf kaa'anii dhiisuun lafee dugdaaf illee badaa gaarii miti. Yeroo dheeraa achi keessa tursiisuun sababni isaas as keessa yeroo taa'aa oolan baalaansiin wayitiin qaama isaanii gara lafee dugdaa dhaqa waan ta'eef tariitii booda yeroo deemuu jalqaban xinnoo asiif achi jallachuu poosteriin isaanii gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Yoo kun egaa yoo xinnoo fayyadamne miti yoo yeroo dheeraaf achi keessa oolu ta'edha. Yeroo achi keessa taa'u taanaan gaarii miti jechuudha. Lafee dugda isaaniif deemsa isaanii boodaaf poosterii qaama isaaniif badaa gaarummaa hin qabu guyyaa guutuu achi keessa hojii ta'e. Kanaan ala garuu hanga ta'e itti fayyadamuun gaariidha malee miidhaa hin qabu. Of eeggannoo gochuu qabnu maatiin of eeggannoo akkamii gochuu qabnu yeroo daa'imman gaarii daa'immanii keessa keenya yoo jenne inni jalqabaa yeroo guddataa deeman jechuunis keessuma ji'a 16 booda daa'imman as keessa kaa'uun rakkoo mataa isaa fiduu danda'a. Maaliif akkuma suuraa irratti argitan kana daa'imni kun keessaa ba'uuf jedhee ofiisaa ol yaabbatee mataan kufuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo guddataa deeman ji'a 16 booda kana fayyadamuun gaarii miti jedhama akka waliigalaatti. Inni lammaffaan lafa isaan irra deeman wanti miila isaanii waraanu akka hin jirre hubachuu. Tariitii miila isaanii waa waraanee akka isaan hin madeessine yookaan isaan hin miine ilaaluu qabna jechuudha. Yookaan immoo caammaa itti keewwisuun barbaachisuu danda'a jechuudha. Share, like akkasumas koomentii gochuu hin dagatina. Gaaffii qabaannaan koomentii jalatti naa barreessaa ilaaleen isin deebisa. Akkasumas namoota daa'imman qabaniifis chaanalii kanas haa ta'u barnoota kana qooduu hin dagatina. Galatoomaa turtii gaarii.